Yo, hasha markafuna kama qamdani jirtani jaalatoota hojjettoota ilmaan Oromoo kan YouTube riidii maan kusa hordoftan. Akka nagaa fayyaata tan abdii qabna. So, hara waan nu qabannee dhufne maal yoo kan nu jettan taatee jechaadha. Sinigaleera jechaadha. Wanna barumsa namaa kan wayi qabannee dhufne jechaadha. Anaa fi obseellee itti yaadneetiniin maali wanni kun yoo kan jettanii sa'aatiin amma keessa kun sa'aatii qorraati. Sinigaleera jechaadha. Namni martuu aduun har'a akkana nu waa baatu malee sa'aatii qorraati. So sa'aatii qorraa kana keessatti rakkataa baay'eetu jira. Wanni nu asbira dabarsuu barbaanne rakkataa haa gargaaruudha bakkuma jiru jechaadha. Yookaan amantiidha wajja qoonnee sun ta'in saba wajja qoonnee ta'in bakka rakkataadha namni tokko rakkatu jechaadha. Waadhawu malee hin rakkatu namni tokko siigalee. So saniifiyyuu anis uffata ofirraa qabu hin jiraami. Uffata kiyya kamanatti hafee jechaadha. Kan ofii kiyyaa godhachuu hin feene. Fuudheetiin darbuurra fuudheetiin nama rakkatee bakka kanatti qorra keessatti rafaa jira. Maaliif hin kanneen yaada jiru fidee akkasumas waan nyaatan wantoota tokko waan dhuganirraa waan jarri bakka akka addummaan ittiin dhagaamnetti wanna finneefittu jira. So saniifuu kun barumsa namaa ta'a jenneetiin wanna yaannee fi ani kana fidee fachaa dhoofsee hojjetatu maal ta'u sichome. Yaa wanta kana yennaa nama gargaartanii eenyuyyuu ta'u namni rakkate tokko yeroo gargaartan kana rabbii biraa galata isaa argatta wanta ta'eef nuyi hundarra caallee otoo hin taane yookiin sooressa otoo hin taane kan inni gargaarree fi wanta qabnurraa gargaarree isinillee bakka jirtanitti hunduma rakkataa gargaaraa isiniin jedha. Itti aanuudhaan immoo sa'aatiin kun qorroo otoo hin taane sa'aatii kooronaati. Koronaa kana keessa immoo namni baay'een beelee mana isaa dhabee hojii isaa dhabee karaarra waan ta'uuf yeroo kana waanuma nyaataa yoo bittanii kennitaniifillee baay'ee rabbi biraa galata argattu isiniin jedha. So saniifiyyoo jechaadha. Nu amma deemneetini waan qabnurraa kanninaa fi isinis uffata keessan kan manatti hin godhanne gadi ba'aatiin jechaadha rabbi irraa argatta waan ta'eef fuudhaatiin fidaa fi rakkataadha akka karaarra ciisu kan nyaata dhabee. So saniifiyyuu amma oduu isinitti hin baay'isu kallattiimaan kara viidiyoo isin dabarsaa viidiyoo waraabneetiin jechaadha dhumarratti immoo waan jara jedhan koomentii akkamii akka nu kennan isinitti himnaa jechaadha ammaaf laas gere.
rakkattoota karaa bukkeetti argaman hundumaatiif iyyuu kenninee deebinee jirra. Baay'ee nu galateeffatanii jiranii waan qabnurraa akkas gargaaruun keenya baay'ee nutti tolee jiran illee akkasi. Yaa akkuma isin jettee jechaadha wallahi lazim baay'ee waan nama gaddisiisu dhagayaan kara kiyyan jechaadha wata addatti kan fuudhee kan ibsan jechaadha. Wanni anas taa'ee kara dhufu naan jette obboleessi kiyya fundura kiyya ajjatanii naan jette isinii galee fundura isiin karatti sanitti obboleessi du'ee jechaadha. So wantoota garaagaraatiin anillee kanarratti wal lolaanni ture sababa sanii mana baasanii bakka tana taa'ee karadhaa. Dooraa yuuroo 2,500 harka hatanii uffata kiyyan harkaa guuratanii wantoota akkana namni tokko saniif isinii galee raamicha waa dha'u malee bahee rakkatu. Namni maan kamiyyuu isuma har'a akkanatti rabbiin kun akkanuma nama kanneetin jechaadha. Guyyaa takkaan rabbiin nama harkaa gaddeebisuu danda'a. So saniifuu jechaadha nama rakkataa gargaaratti qaniin rakkatullee namni isa gargaara waan ta'eef please isin hundi keessaniyyuu wantoota akkana kanaan gargaaraan ani. So wanta kana hundumayyuu keessi keenya nu ajajee jennaan wanta gooneef yookaan immoo nuyi nama isa kan caalla yookiin jenne otoo hin taane wanta sammuun keenya nu ajajee fi wanta kana gabbaanee gargaarra isinillee fakkeenya nu fudhattanii gabbaatanii yeessa akkasii akka gargaartan abdii isinirraa qabna. Ana baay'ee natti tolee jira riidichoollee dhugaa baay'ee natti tolee jira jechuudha kana gochuu keenyatti. Yaa kama dhugaa nam tokko nama gargaaru keessaa dis namadha waan ta'eef jechaadha anis aga tokko baay'ee gammadee jira. Kanaafuu isinis nu wajji gammadaa isin jechuu fi waan qabdan kan itti hin barbaanne baastanii darbuurra nama akkanaa kana fuudhaa deemaatiin kannaaf isin jedha galatoomaa waan nu dhaggeeffataniif yaada kenna waan nurraa fudhataniif akka yaada kenna fudhatan immoo abdii guddaa qasenirraa qabna. So kanaafuu guyyaa gaarii torbee gaarii yeroo gaarii nama baratee wal barsiisu rabbi nu haa godhu isin jedha. Kanaafuu bakka galatoomaa isin jecha piis akka isin tola abdii qabna. Torbee biraa wajjin walitti deebinutti. All set.